Obseeko beekamuuf beekumsi erga lama ta'e beekaa kensiiftaa beekamuu koo kaa'e yoos beekamtii koo beekta beekumsa koo qabdee arbarraa godaantee mixiif akka labdee atis ni hubatta beekamaarraa soqxee beekaarraa akka cabdee beekamtii argachuuf beekaa kee akka dhabdee. Hojiilee aartii walii wal qabatan qof dubbii yookaan moonoloogii waltajjii adda addaa irratti dhiyeessuudhaan beekama. Barsiisaa ogeessi fiilmii fi tiyaatiraa Haftee Baqqalaa. Amma immoo kitaaba saayinsii qof dubbii fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof dubbii of keessaa qabu qooxi jechuun moggaase barreessee dubbistoota biraan gaheera. Kitaabni saayinsii taatoo yookaan aaktingii akeekuu fi barreeffama yookaan iskiriiptii qof dubbii afaan Oromootiin qophaa'e of keessatti haammate inni kun isa jalqabaati jechuun barreessaan kun himee jira. Kitaabni barreesse qooxii jedha. Kuusaa qof dubbiiti. Qof dubbii jechuun afaan Ingiliffaan monoloogii jennudha. Afaan Oromootiin hin jiru. Kitaaba afaan Oromoo jalqabaati. Qof dubbiiwwan bifa kanaan hin baratamne yeroo baay'ee walaloowwan fuudhanii waltajjiitti geessu innumtiyyuu sadarkaa aartii keenyaa irratti saayinsii isaa eeggatee ulaagaa isaa guuttatee mini kan dhiyaatu waltajjii ma jiruuf waltajjichaaf mijeeffamaa ture baay'een isaa kuni garuu amma danda'ametti saayinsiiwwan isaa itti dabalatee kan qophaa'edha. Keessumaayyuu qof dubbiin akkamiin hojjetamuu akkasumas waltajjii irratti dhiyaachuu akka qabu saayinsiidhaan deeggaramee kitaaba barsiisudha jechuun himee jira. Ani ogeessa fiilmii fi tiyaatiraati. Tiyaatira gaafan baradhe Fundamental of Acting jalatti faayinaalii kan nuti ittiin qoramnu qof dubbii yookiin monoloogii kanaanidha. Yeroo sanatti iskiriiptiin qof dubbiif barraa'ee jiru afaan Oromootiin hin jiru. Kanaaf barattoonni baay'een na duras jiranii ofiima isaanii barreessanii waan sana dhiyeessaa turan. Kanaafiyyuu chaalenjii guddaadha ijoollee barreessuu hin dandeenyeef garuu perform gochuu danda'aniif. Kanaaf rakkoonni narra ga'e suni wanta muuxannoon qaburraas ta'ee hamma humna kooti yoo waan kana yaalee barreessitoonni na duuba jiran immoo morfooyyeessanii barreessu jedhee yaade. Barsiisonni fi ogeessonni fiilmii fi tiyaatiraa kitaaba qof dubbii kana gulaalanoo maal jedhu? Artist Yoobdaar Li'uul gulaaltuu kitaaba qof dubbii qooxi jedhuuti. Keessattummoo addatti kaafnee fudhannee kitaabni Hafteen hojjete moonoloogii yookiin qof dubbiin baay'ee hin baratamnes ogeessotuma muraasa yuunivarsiitii keessatti faayoo ta'e malee baay'ee alatti hin baratamne yoommoo hojjetames ta'ee bifa eenyu qabuun himti kan hojjetamu. Hafteen garuu moonoloogii sana fidee waltajjii irratti yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti dargaggeessa hojjetaa turedha ogeessa hojjetaa turedha. Amma immoo bifa kitaabaatiin kitaaba jalqabaa qof dubbii afaan Oromoo qooxii kana nuuf qabatee dhufeera. So kitaabichi ijoollee kana booda qof dubbii irratti hojjechuu barbaadanii fi jalqaba ka'umsa gaarii ta'uu fi danda'a. Kanarra fooyya'aa godhanii akka hojjetan isaan gargaaruu danda'a. Isaafis immoo kuni jalqaba isaati. Ogeessi fiilmii fi tiyaatiraa Daadhii Taammiroo kitaabni kun rakkoo ni fura jedhu ennaa ibsu. Kitaaba kana keessatti saayinsiin aaktingii bu'uurri isaa tuqameera hammi tokko. Bu'uurri saayinsii aaktingii keessatti nu barbaachisu kan iskoolaaronni gurguddoon addunyaa kanaatti fayyadaman gara afaan Oromootti hiikamuudhaan akka dhaloota kanaaf ta'utti aktaroota baay'ee afaan Oromootiin argachuu akka dandeenyutti tuqameera. Akkasumas monoloogiiwwan lakkoofsaan 16 ta'an kan kalaqa barreessaa kanaa ta'an yeroo garaagaraatti nuti sadarkaa yuunivarsiitiitti yeroo barsiifnu barattoonni keenya wantoota irraa waan agarsiisan waltajjii irratti hojjetan dhaabna yeroo baay'ee. Kitaabni kun immoo qaawwa sana dochuu danda'eera jechuudha. Namoonni kitaaba kana dubbisanoo maal jedhu? Barreessaa Wabii Kabbadaa namoota dubbisne keessaati. Tokko warri waltajjii irratti qof dubbii kana hin agarre hin jiraatu. Inni biraan immoo namoonni wannumti waltajjii irratti hojjetamu kunuu akkamitti barraa'a? Warra barreessuu fedhanii akka itti barreessan dhabanii fi warra ammoo waan hojjechuu barbaadanii waan barreeffamaa dhabaniif galtee guddaa taa'edheen yaada. Hafteen waltajjiidhaan alattis walaloo gaggabaabaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin ni dhiyeessa. Obseekoo marartuu giiftii simboo haqaa bakki keen dulloomu diddibatee baqaa. Halluun kee fooliin kee niqaataa lib jedhee mul'atee qabamuu baqataa. Na jala ijaajjii garuu achi fagaataa. Hogbarruun Oromoo eessaa garamitti kan jedhuuf ammoo ogeettiin fiilmii fi tiyaatiraa Artist Yoobdaar Li'uul ennaa ibsitu. Kitaabonni maxxanfamanii barreeffamanis erga ba'anii booda yeroo baay'ee warra barreessanii sanarratti dhaloota isa duuba jiruuf wanti jajjabeessu hin jiru barreessanii asuma jiru barreessanii eessa qaqqabanii maal wantoonni jedhan waan jiranii fi
innis amma tokko duubatti waan harkisuudha. Gara hundaan kallattiiwwan garaagaraatiin jiru hudhaawwan garaagaraa jira garuu immoo ni darbama kana caalaa akkanumatti itti dhiibaa wantoota rakkoowwan jiran chaalenjiiwwan jiran keessa darbaa amma deemnu wantoota kanarra fooyya'aa ta'an ogbarruun keenyas guddatee akka ba'u godhan ni hojjetamu jedhee namana. Kitaabni kun ka'umsaa fi kan jedhe barreessaan kitaaba qof dubbii qooxi jedhu fuulduratti kitaabolee saayinsii gosa aartii garaagaraa barreessuun guddina aartii fi hogbarruu Oromoo keessatti gumaacha taasisuudhaaf kaayyoo akka qabus ibsee jira. Hafteen gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.